haadha manaa ta'e obsedha. Lammaffaa obboleettii ta'e, sadaffaa ummaa ta'eetii fi ilmoo ta'e nama afurii hojii deemtaa. Osoo karaa deemtuu markabarra deemtanii markabni kun dirqama nama tokko bishaanitti darbuu si barbaachisa. Eenyuun darbita namoota dirqama moo nama tokko buusuu qabdu? Nama takka hin darbu. Dirqama. Nama jaartitiyyaa, haadhatiyyaa, obboleettiyyaa. Ilmoo ta'e obboleettii ta'e. Dirqama sin jedhaa deebis kan gaaffii eeggatin. Ani iyyuu nan baraate ammachuma. Akkuma jaartiyyaa ta'e hidda sitti hin qabanne duwwaa. Naan akkasitti Allah nagraar. Dedeeffataa dha. Takkaan beeta ani gaafi ana qalaa basi deemsaa garuu ati garuu na dedeeffachuu yaada arxabbe. Lammaffaa keessatti kasa wallahi billahi abbe. Okay, nin baasa. Ati garuu ila seeraan na deeffat na tabaqqalaa jirtaati. Ati na tabaqqalaa jirtaati. Ai. Negertaa? Mbeti yo jatote, mbeti yuli. Okay, as galagali, obse as galagali. Bismillah. Okay, so chan te agarsiisa mana kana. Afaan illee dubbadhu malee waa inni jedhu san jedhaacha. Dubbadhu harkaan qofa gochaan qofa itti agarsiista. Gocha samaa beekanii. Okay. Mana keessatti eenyutu irra hojjeta? Okay. Eenyutu dura hirriba haa? Wallahi ana. Banne jira malee kana maal nuti badda malee maal dhugaa kana isii darbatu da tayi misikiri harka ke beeka wannan maal ani ti iyyuu fuyyo cha kana rati hirriba na kaatee naan isin xiqqishma hirriba kaatee naan ana hirriba rafa arule kai ani mo namni hirriba keessa na kaatee chan talata ki Miskititti way waati firra wallahi ala yette waa gotre. Abda Show. Na wajja bakka. Ilmaan kan Tajaajila ilmoo jira sana wayya maaliif ilmoo kabraa guddifadha. Maal rakkoon qabu. Ilmoo hiyyeessaa fuute guddifadha. Ilmoo hiyyeessaa seeraan guddifadha. Ilmi guddise immoo ilma kiyya maal dhaloo bichaan dirqama miti. Guddifadhee naan ilma kiyya jechaa ni guddifadha. Okay. Ittiin boona. Ittiin boona guddifadha wallahi. Ilmoo guddifachaadhaan godhataa jechuudha. Yaa jaalalli sun garuu jiraatee bareeda. Okay. Garuu ilmoon jiraatee guyyaa mara cikichi ta'e na manni habibi mana tol galu umsa dabbara kanam dheetasi. Galata. Bee amma obseedhaan mitaran. Obse mee maqaa namni si baase haate kan jibbitu maqaa qoosaa hin kennu himu. Maal jette? Galchiif riidii galchiif hin galleef. Maqaa namni si baase haate akkam jibbitu maqaa qoosaa kan si baase haate jibbitu kan si baase. Hin qabu. Hin qabu. Hin qabu. Riidii deebisee tan ga'e. Hin qabu wallahi. Ana baan barbaade yoo naam disne. Gaafa ijoollee. This is a private party. Lulu wabda. Hinjibu garuu naan kun garuu private na ta'u. Mikinatum dhugaa dubbachuu osoo dhufee mi'a cara hinjibu maqaa san illee si galee maqaa sun karaa biraatti waan qoonni ta'u anattu beeta wata kara hin cabaqaa ture wata duraanii karaatitti chaadha si galee. Annaa hin cabaqa kam dhugaa kana cabaqa xiqqaa ta'e hin jechaadha. Sila maal irratti sila achi wada xaana godhanii bakka isa wali guutuu sanii na yaamsi jedhu san wata daa'imman jechaadha. Nuyi miga. Laa bibi asirratti eegasii. Ay maqaa san dhaga'uu feenaa nuti dhaga'uu feenaa maqaa san nuyi. Naa wallahi maqaa wanni miti maqaa kiyya sun taane. Inni beeka maqaa safaraati hin bar maqaa kinta keessaati nuti hundi ni qabnaa hunduu saniifuu nuuf himu. Anatu soo qaroo aliif akala jedhama si galee aliif akala jedhama banaa akka jedhaatiin hin qaraa ture duraanii si galee aliif akala banaa akka jedhaatiin hin dhufne aliif akala irratti aliif akala jedhi si galee. Annaa akala naan jedhani. Atalaadhaan namni na beeku namni seeraan baay'ee kana na beeku namni akkatti na yaa duraan jechaan anattu wata caba qorraa Sorry. Obse atalaa malee yaa'u na buufata. Amma guddaa kana wal qaba qaasa. Okay. Didi osoo ni fi obse fuudhuu baadde daashin fuudha ture. Oh no wal nu fichisiisin. Osoo obse fuudha baadde daashii eenyu fuutaadha? Yaa maqaatti buutu. Meeduu osoo ni fuudhuu baadde daashin fuudha ture jaa osoo ni fi obse fuudhuu baadde gaafin. Maqaatti buuta maqaa nama fuuchuuf yaadde.
Dafi Amme. ka. Iyyaanne ka. Misinaatuma iyyaanne warra mayyuu. Dafi tuguuti ka. Iyyaanne ka nama fuudhee sammuu keessaa qabu. Dabi tuusi gaa dabi. Naa wallaahi kun dhaante. Dafi tuguuti. Cukutaa ara kan wanti dhala maali kan kaas kan tuusi jiraata taatu. Sibuudha kan sinjaa bayi kan maal. Orse jaalaltiin ani riidii jaaladhu osoo ni fi bineensa taatee bifa qabaatte bineensa daash taate turte. Bineensa kam taate. Oh my goodness. Maraqante. Akkana maraqanee humnaa jetti barabbo. Bineensa kamiin jaalatti ani qabutu bineensi garraamiin kamiin bineensi. Bineensa Leenci kamiin caamaadha bara. Leenca hamaadha barree. Leenci bakka. Leenci garraamiidha namatti hin bu'u garuu achi kennaan intini waan ta'uuf. leenca taate turte. Okay. Riidii Hin beeku wallaahi fa baay'ee. Yes, leenca ayyee. Riidii dhaggeeffadhu. Jaalaltiin ani obsee jaaladhu osoo ni fi bineensa dhaltuu keessaa bifa qabaatte bineensa daash taate turte. Beelladaa keessaa jechuudha. Bineensaa miti beelladaa keessaa. Beellada horii. Beellada keessaa moo? Beellada. Eegoota hoolaadha kaa. Wallahi hoolaa jaalladha fi bannaa ture hoolaa baay'ee qabna sanii jaalladha. Okay, obsee. Riidii baay'ee si jaaladhu. Garuu amaluma kee daash san yoo jijjiirratte baay'ee natti tola. Sebenaa deebii. Riidii xiyya baay'ee si jaaladha. Garuu amaluma kan daash san yoo jijjiirratte natti tola. Isa iyyitu. Iyya wallaahi haara ennaan hin iyya. Wayitaaru beektaa wayitaaru. In iyya. Namni silaa wayitaaru nama harka faan nama dhaami aan harkaan dha'uun. In iyya. Itti iyyee biraa deema bakka itti iyyee nan nama Maal jettee? Naan Sagalee guddaa ol kaase. iyyuun isii akkamitti iyyuun jara biratti kana irratti yooma sagalee ol kaasee ittiin itti dubbatu. Isa na jibba ani immoo na aarsan. Isin immoo sagalee nama tolkaas jedhu. Ani immoo wata hin beekan wata aarta kana jara sagalee maan kee kana. Maaliif akkana goota yoo de agun malee eree iyyuu sanii Miti. itti wata dubbatu qolqa hii ol kaasee dubbachuu jecha. Yaa. Wow. Dubbachuudha. Okay. Riidii gaafii tana sadarkaan kannitaa fi akka sabboonummaa isaaniitii sadarkaan kannitaaf Dinqisaa Dabalaa, Yuusan Geetaawun, Andu'aalam Gosaa. Andu'aalam Gosaa. Tokkoffaa ayyee. Andu'aalam Gosaa tokkoffaadha. Sadarkaan kanniif gaa sadanuu takka lama sadii. Kan lammaffaa suni lammaffaa Dinqisaa sadaffaa Dabalaa, Yuusan Geetaawun, Andu'aalam Gosaa. Yoosan Geetaawun san lammaffaa sadaffaa Dinqisaa Dabalaati. Dinqisaa Dabalaa. Ayyee Dinqisaa garuu sirba bareedaa san baasee sadaffaa kan ta'e himi. Ayyee. Ani Andu'aalam hin baay'ee jaalladha kan dhugaas hima. Okay. Akka dandeettii isaaniitiin sadarkaan kanniif jaa. Hawwii Tamaam, Saaliyaa Saamii, Margituu Warqinaa. Saaliyaa Saamii isa keessaa baas ta'ee bishaan dhabeeta. Isin sadarkaa keessa hin jirtu? Amma duraan sila. No Saaliyaan dhibbe tokkoffaarra tokko qabdi maaliif yennaatti dur irratti Joori suni waan durii. No. We are new generation. Amma dandeettii hin jenne, sabboonummaa hin jenne, dandeettii isaaniitiin hin jenne, dandeettiin kanniif sadarkaa. Hawwii Tamaam, Saaliyaa Saamii. Hawwii Tamaam, Saaliyaa Saamii, Margituu Warqinaa. Amme dabardu. Margituu ni Margituun Obomboleetti. Obomboleettiidha? Waaw. Obomboleettiin tokko. Annaa dandeettiidhaan ajjettemi akka osoo poolitikaa maalii keessa seenin jecha dandeettii jiraa jechuudha. Yaa. Dandeettii jiraati Saaliyaadha tokkoffaan akkuma dubbachuu wayyaa ammaa wanni soofsifatee hin jiru. Obomboleettiin lammaffaadha hawwiin sadaffaadha ati naariin garuu hawwiin sadaffaas jedhu waan jedhe qabasee gala. Gaafa dubbachuu wayya. Ati naariin Maal jechuudha naari? hawwiin maali sadaffaas jedhe beektaa? Isin Umaa mirga. Hai. Akka dandeettii kannitaafii fi dandeettiidha. Hai. akka dandeettii baay'ee maal nageenya yeroo harka dandeettii hin danda'a. Okay. Sadanuu hin danda'an garuu anaaf sadanuu ani keessattuyyuu sadanuu hin danda'ani yaa'u wanna Saaliyaa wanni jedheef sadha tokkoffaan nama duraaniiti isii waraatu tammaa keessaa iyyuu miti hin dandeettii guddaa qabdu. Lammaffaa obomboleettii illee baay'ee dandeettii kan qabareeda qabdi. Sadaffaallee hawwiillee dandeettii akshinii itti dandeettii akka ajaa'ibaa dandeettii garuu sadarkaadhaan kaa'e jette kan dhugaas hin jedhaa akshinii ottabii
taphata irratti jechaadha taphataniitiin akshinii mul'isan hawwiidha. Bomboleettiidhaa fi hawwii keessa wata laalu jechaadha. Hawwiidha. Garuu qoonqaan immoo bomboleetti san taraa. Dandeettii uumaati waan ta'eef immoo karaa bomboleettii lama faara taatee sassa. Egaa achiin qaqqabeen saaliyaa saamii tokkoffaa bomboleettii lammaffaa hawwii sadaffaa wasalaam akkasii. Asa wajjin wasalaam. Dhumattee maal achi qaqqabuun duuba. Okay. Galatoon gaafiin itti aantu afaan hin dubbattu harkaan yoonii fi gaafii sanas gaafadhee kan ishii ta'e harkaa waan agarsiisan jechuu gochaan. Kanaafuu afaan hin dubbatu hin jiru. Harka qofaan. Isin lamaan keessaa eenyutu umriin caala? Okay. Mana keessatti eenyutu irra hojjeta? Okay. Eenyutu dura hirribaa fa'a? Wallahi ana. Banne jira wala kana ma no sin badda badda ma doga kana isi darbatu da tayi misikiri har kai beka wannan ma na itti iyo fuyo ta kana rati hirriba na katen nan isin tikish mariba katen nan ana arriba rafa rule kai ani mo nam riba ke sana katen tala taki miskin titi way wati firra wallahi ala itti ruwa gotrate ani riba ke sa kan kai nan jura sanu saati ani bakka injirami rimna kan godera kai ani kursi yoo tati no kai kursi ana nyaatu bakka ani sutani ada nan kasi okay eenyutu dura eenyutu irra nyaata nyaata eenyutu irra ilmoo harkachuu jaalata Hai, double sanulan. Lakku malah yung keluaran. Andi yang kia kalau nabi kan nu, alhamdulillah. Ya Rabbi. Namni doain aku tamar tu lakku dan aku ada. Lakku dan na. Lakku beda, lakku di ramu tadala. Arab kong kabona. Fayya mahasat. Kumar kong kabu. Fayya mahasat tu beda. Okay. Iya tu pasti. Garu no jechuun namni bar yeroo jiru osoo ilmoon dhaliin ni filataa bara osoo nan dhalaa harkadhee yoo danda'ame dhiira yoo ta'e bareeda maaliif dhiira filatte maaliif dhiira filatte yaa wannan ilma hangafaa akka dhiira ta'u waan barbaaduuf yoo ta'e jecha maali faayidaan dhiiraa yeroo ammaa kanatti dubartiidha kan barbaachisu faayidaan dhiiraa maali yaa nama kaffaloo jecha faayidaan dhiiraa maali jetteetiin garuu haa taatu Ataatu dhiira yoo ta'e jecha bareeda walii galti galee naaf dhiiri walii galana sariifuu dhiira okay yeah eenyutu nama arrabsa isin lamaan keessaa eenyutu nama arrabsaa okay nama arrabsitan maybe jechuun ogaasii joo irra nama arrabsuuf jarjara Rafsha. Anak sini ungkan berarti miti takka wala rafsin ben. Ya wala rafsin uga. Takka wala rafsin ben. Gaafikan ana natti bakkaadha yeroo amma nama ajju wal nama na jedhu ana tu jirjira intini. Ya aha kasi arda yoo namni amma siin beeta yoo namni tuqe timurtii keessatti beeta faayitari tuqte. Timurtii keessatti taa namni tuqe nan gade buas. Timurtii keessatti tuqas jira harnya. Gade fuudhu bichaadha sinyala bibi. Isa daawwatoo waa'ee jawar amaara isa dubbatee na wal tunta. Waa'ee jawaarin amaara jechuun kilaasii isii keessa tokko sii galee. Anaa waa'ee jawaarin irratti akka dhagaggoo eegaltee naan garuma sii qabde hamti abibi. Boksiin daamsamee taatu yoo dubbiitti qabuuti. Wallahi waltumtee maanuun gittu dhufa timurtee jedha waraqaadha. Maanuun jechaan chaansii mucarra si'acha mana tamaariitii amma boodan baataa. Kaniifuu kabajiin siin jee barishii kabaji jala bulu. Isatti waan isatti reedichoo jinnu yoo waltum ormanne maanaasi oota qalli waa waltum nu jira sii galee naa baati bayaa ila hadoocha lama keessatti eenyummoo kadhugaa isan namu arabanne hadoocha haga isii dhuugee tuttumame irra baadde sin jedha kana aartu minaaman halle cuma qabeela taballaa saayyuu tokko Angke ishiin harka kanneen bakka harka hallee jettutti. Haa wata faayiti godhumaa ta'u dhugaa qalbii keessa faayitiin goona naafin. Faayitiin eenyutu Abiyyi jaalata? Eenyutu jaalata Abiyyi? Dur natu jaalata dur. Duri ka.
Duri maallee jaallatama. Amma garuu lachuun keenya yoo hin jaallannu jechuudha. Ani immaa duraanaa gadaala dura sirbee fi jiraata istaadiyoomii gubbaa rabbee dandasee jira. Duraani kan yaadu. Ootanii dubbisan. Duraan. Amma jaallatama jechuudha. Waan na qoccoo keessa waan sani. Isni qoccaa yeroo kun gammanne. Okay. Wallaahi kan na qoccaa waan sun yoo rabbata. Jechuun amma isin lamaanuu abiyyiin jaallattan. Hin jaalannu Sappoorti Okay. si goonuu jechuudha. Eenyutu Joorj jaallata? Jawaan lamaanuu jaalanna. Waan tokko eessa qabaa bro. Gaaffii akkaan deebisee. Waan gaaffii akkaan deebisiidha. Eenyutu Joorj jaallata? Lachuu keenya. Okay. Eenyutu quraana irra qaraa? Ana ka. Anatu caala beekaa. Beekuuf karaa adda. Beekuuf qaroo. Isin beeka yeroo baay'ee waan laalatu waan namni amma yeroodhaan kalaalu amma jechaadha. Yeroo baraa baay'ee na laalu isiidha. Kan beeku immoo isa dura. Ani beekaa ani waan qaree yeroo jechaadha. Isin immoo waan barataa jirtu isitu laalaa yeroo baay'ee hin dubbisti. Isin waa dubbisuu kana hin dubbisti. Okay. Eenyutu Shiroo jaallata? Shiroo, my love. Reediti jaallata. My baby, my two baby. Eenyutu eenyutu booyuu jaallata? Booyuu. Maal asuma jala jira? Asumatti achi goota bibi. Ribooti. Gaafa namni duuma waama. Dubartiin maal hin boonne jirtu iyyuu. Ataa garaatti dubartiin hin boonne argitee beektaa iyyuu. Wallahi dubartiin aga boqorraa chaadhaa takka boottee takka bira jiraattee naan taasisa bira teessoo illee bootti. Yoo gaafa namni sinirraa gaafa ollaarra namni du'e waama boo'ichatti. Maal san bira sin jedhara. Asitti sootiin bootti dubartiin biraas bira teessee naannee chaadhaa hin bootti wajjin. Asirra faalee jiraattee naannee hin bootti. Ani waan reefu istoorii kan dhugaa sin jedhaa waa'ee boorsaa kanarratti chaadhaa waan tokko aggaatamni wajjin taa'e. Bakka kanatti taa'e. Baxxaan kan nama kolfisuu chaadhaa. Asturri sigalee nama taasisaa sirba. Waa wayirra asturri bicha nullee dhiira nama afur moomee nama shan dhiira nama shan moomee kan jira dubartiillee nama sadiitu jira asiyaa. Annaa takka umboote ol seentee rakkoo mataa ofii qabdi sigalee hin boote. Annaan waan mootiin tuni sossobuu dadhabnee naani lama lubara taa'artii bita kan meeshaa keessa seentee bootti ka'iitiin hin meeshaa sobee jennee. Hayyeen jettee nu bira kaatee deemu. Oota nu bira kaatee deemu jechaadhaa. Takka tenne meeshaa sossobaa tenna oota tokko ol balbalee ol teettee waliin booddee. Teettee waliin booddee. Annaa lammaffaa annaa tuunillee amma tenne ammallee aboora beeri lamaan waliin bohaarti ka'ii sossobi lamaan waliin. Ammallee tenne hoteelu jala sadanuu beektee mana taajaa goote kolfa kanaan cooma rooti. Kolfi. Wallaahi jiruuti jedhama kana hin dagalu. Mee osoo dhufiin gaafii wanti kanatti shooka wanta kanatti hin dabrin nama sadan kana akkaataa irra jaalattuun ridii lafii naa kaayi gaafii tana qofataniin siifan dhuun sammoota gaafii biratti dabarraa. Okay. Tolfadhu. Warri koomantii gaafii teessan bika mallattoo gaafii ta'e kan obsaa isiniif hin baasaa gaafii teessan akkutti hin jira. Laakiin na obsaa gaafii tana bitas jira. Hanqisuu gaafachuun hin dandeenye. Chaajarra qabamee. Chaarjaritti haatarra taan chaarjarii Tole abshir faayidhaa anis gaafii lallaalaan geessu. Ammeeshoo as jala ni jirta? Ammeeshoo mee ammeeshoo. Ammeeshoo ni jirta boo. Biyya namaa sanarraa haa gootee biraamee. Okay. Arra faraqaa obsee waan rabbi si baasee barriiti. Dubbatin. Hagee? Fixattanii? Okay. Yaa. Galatoon. Nama sadan kana akkaataa jaalala isaaniitiin akkaataa jaalala isaanii qabduun naaf keessa takka lama sadii jechuudha. Takka kaapitaal guutuu, lama boonsaa muktaar, sadii ibsishaa namoota sadan kana akkaataa irra jaalattu sadarkaan. Boonsaa muktaar fi jeesi? Kaapitaal guutuu inni sadaffaan Ibsishaa. Ibsaa Faransaay jecha. Osoo sobinitti kanuma dhugaa. Ati maali? Ani kana deebisu dhiifuma bisi. ani nan kaafatu. Nine.
Waan takkuun. Faraqaa obsee gaafiin sirraadhiis hedduu takkaa jira sitti hin gabbaas. Yoo hadi dutaa jechuudha. Wallahi kan oga si jara ani waan tak na wal ko na wal ana wal si kasmat. Maaf ya ko. Ana cala kun ana cala isa wan. No, injiru. Gaafis gaafanne seeraan. Gaafis gaafanne seeraan. You know me, welcome. Gaafis gaafanne seeraan nu deebisi. Daf sadarkaadhaan takka lama sadii takka haga sadii khaayif. Akkaataa irra jaalattu jechuudha. Abo ani wallahi billahi na mara Abo takala. sinna goobeyte. Akkuma halifa ammaati lasqaa. Na diko meka yofto. Mali bakti na agfa faset. Mali si. Waa jettu deebisi gaafii gaafatamte seeraan. Gaafii akka ammaa si fidee? No, gaafii jabduu si fidee ni beekaa? Si fidee akka ammatti. Kana cala jabdu ese oi gaafin maha Gaafiinan dhiisu jiru faraqaa obsee waan rabbisi baase dhiisee faraqaa ishii. So ishii duran dhaabbaddu haadha siinqee duran dhaabbatan waan ta'eef irraa dhaabbadee jira. Sanii deebisitan. Daanka galatoome. Hello. wallahi an kan gasin jara. Kanuma dhugaa naan jee kanuma dhugaa wayita kijibaa si illee. Ya an kan gasin jara. Eh. Guutulle baay'ee tokko jaaladhaani baay'ee kabajaan. Nin beeka. Boonsaallee baay'ee jaaladhaani baay'ee kabajaan. Akkasumas immoo ibsaallee baay'ee jaaladhaani baay'ee kabajaan. Ibsaan ta'u zamana sana online irra wal beenaa achi walitti dhufaatiin jira. Naagala. Amma gaafii takkaa keessa diinuu haa jennee bara. Anamma waliigala mataa dubbii. Yaa waliigala mataa dubbii anaa fi guutuullee wajjin hojjetaa turre. Garuu karaa waan maraatiin hoteelaan du'asitti walitti dhiyaannee baay'ee waliin dabarsinee wajjin nyaannee yeroo baay'ee wajjin lubbuun saaraa yeroo wal irratti. Innaa kabaja guddaa isaa qabaa nama waa'ee sargii kana keessatti illee miina guddaa na taphateetiin hin jiru. Yaa wallahi. Masiigalee baay'ee wanna miina ijoollee warra miinaa taphate keessa jira. Innaa baay'ee kabaja guddaa isaa qabaa fi baay'ee jaaladhaani baay'ee kabajaan. Wallahi lazii ka dhugaa jaaladhaani baay'ee kabajaani. Lama farati guutuullee baay'ee tokko jaaladhaani baay'ee kabaja. Takka waa gaafadhee guutuurraa waa dhabee hin beeku. Waa gaafadhee gabeen hojiilee hojjetaatiin hin turre. Ammallee wajjin hojjetaatiin hin jirra. Waan nu wajjin hojjennaa uffata keenya wajjin hojjetaa turre. Wal amannee wajjin hojjennaa baay'ee jaaladhaani baay'ee kabajaan. Takkaadhaa dhabeen hin beeku. Ibsaallee akkasumas amma walitti dhufaatiin hin jirra. Yeroo baay'ee online irratti wal beenaa. Amma walitti dhufaatiin hin jirra. Gammaatti akka isa argattee jechaadha. Amala badaa takka hin qabu. Wajjin haasofna sa'aatii wal ajajnetti wajjin haasofna. Kanaafuu akkana sadarkaadhaan sallee baay'ee jaaladhaan baay'ee kabajaan maaliif inni illee kabajaa ani illee kabajaan waan ta'eef. Kanuma deebisuu dadhabdaa duba takkaffaa boonsaa lammaffaa. Nama tokko deebistu waan isaa hojii deebisuu si wayyi. Si galee maaliif tokkoffaa lammaffaa sadaffaa jechuun danda'a ture si galee garuu yoo akkana deebisada caalaa qalalaana. Naaf galaayyee. Okay. Gaafii lammaffaatu seefee takka deebistee jirta. Namoota afurtu jira jaa. So namoota afur takkaffaa haadha manaa ta'e obseedha. Lammaffaa obboleettii ta'e, sadaffaa ummaa ta'eetii fi ilmoo ta'e nama afurii hojii deemtaa. Osoo karaa deemtuu markabarra deemtanii markabni kun dirqama nama tokko bishaanitti darbuu si barbaachisa. Eenyuun dirqama moo nama tokko buusuu qabda? Nama takka hin darbu. Dirqama. Ittiin nama jaartitiyyaa, haadhatiyyaa, obboleettii ta'e. Dirqama sin jedhaa deebis ka gaaffii eeggatin. Ani iyyuu nan baraate ammachuma. Akkuma jaartii jettee hidda sitti hin qabanne duwwaa. Naan akkasitti Allah na biraa dedeeffataa takkaan beeta ani gaafii kana qalaa lama si deebisaa garuu ati garuu na dedeeffachuudha yaada harta abdee. Lammaffaa keessatti kaasa wallaahi billaahi abdee. Okay, nin baasa. Ati garuu ila seeraan na deeffat na tabaqqalaa jirtaati. Ati na tabaqqalaa jirtaati. Deebis gaa'e isaatiin bitta deebis. Wanna marayyuu wanni wajjin sii kaaya sii galee. Eenyuma dabbata. Ilmoo kiyya waan fakkaatu. Billahi mana sheekala bajji. Maaliif hin jedhu beektaa? Maaliif akka isin jedhasitti makaa? Wanni guutuu qabu waan ta'eef. Si darbee naan jaatii kee darbee naani. Anuus ilaala ta'e sirriidha ilmoodha. Maaliif ilmoon ilmoo kiyya kabiraan argatu. Obboleettiin argattu. Ummaan argattu. Jaartii moota akkana jaalattu tanaa jaartii obsummaan ilmoo biraas yaadeessu maara kokkabu. Garuu yoo ofii kiyyaa keessa laal yoo ofii kiyyaa garuu keessa bu'inaan jedhan yoo ofii kiyya keessa jiraatu ofii kiyyaa jira.
أنا في غسن جبت إن دربتو بقى علم دربم ده Isaan جبت ofii amma tawaasinaatti isaan kafaluu fi hin danda'a. Garuu yoo wanni hiika ta'u taate never ever waan biraa waan kunatti fakkaata. أوكي لكن Never ever. قابي Never. قابي تيان تو Never family hiika. حاج شيخنا فرقاو بسير رسي درب أبا ورا تكتي Ati bakka gaadii akkana akkanaa nan gaafatin wallaahi takka siin deebisa ma booda. نو تنا إيه رسي دبرة تنا Nan gaafatin natti arta mamma. إيه رسي دبرة جرا قالوا فرقاو بسيتي سلاح بعد أتي سيجا بده والله لكن أوبسيت جرا سينجا بده so أوكي أما قافي نما يتام توني بوتون سيجر سيسا أوبسيت إيجا كبتا نما خانه هوجي نتاعي سيسا كومنتي أوف نقول أكنا من الكوفي قلت أكشنا بوتون سيجر سيساني أتى أكشنا أنتم لسه شو نما نسيجر سوان ولي قال له أوبسيت إيجا كبتا كل لا نيتي قال دوران كم بوتو برسيسو turn off comment أوكي نما خانه سيرت تلاد Next time. Mbedi jatuh, mbedi nuli. Okay. Asgalagali, opsi asgalagali. Bismillah. Okay. Good time taker sih sama nama kan. Afaan illee dubbadhu malee waa inni jedhu san jedha acha. Dubbat harkaan qofa gochaan qofa itti agarsiista. Gocha sama beekanii. Bismillah, this is a character bro. Character sammuu keessaa wal yaaduu qabda han. Character han. Yaa yaad. Indee osoo afaan hin dubbadne haa fakkaatu garuu Afaan hin dubbatiin harkaan qofa agarsiisa. koo yaara harka akkana godhaaf yoo galee himee. Ayyee. Fuula isaa fa'aa akshinaan gochaan agarsiisa. Fuula isaa fa'aa nama akkam akka ta'e. Awwaas empara akshinaa sin mul'isaaraa. Fuula kee ilaale. Fuula kee ilaale. Fuula kee ilaale seera. Fuula namni waan jedhu waan namni hin qonne. Okay. Inde. Irraanfadhee koomantii godhe. Alla rabbi na baase. Deemtee bitti fuuf. Way bagal laaliin. Way bagal Ana laaliin. waan naatin afaan akkana haa jedhuun afaan waan inni jedhu sana haa jedhuun. Afaan Malee character hin danda'amu. Okay, gochaan hin dandeessu itti mul'isu fuula isaa fa'aa itti agarsiistee. Eesuma akkanattuu jedheen yooma akkanattuu itti mul'iste beetiyyuu jedha. Okay, biteen ayyee. Maqaa ittiin himini deemee. Nama akkana jedheen. Jadi kaborti sun maalidha? Kilo laal namni ani dubbachuu hin danda'u boorsan obsicho. Ani boorsan dubbachuu hin danda'u garuu akkaataa gochisaa si mara namsa. Naan caqasa. Namicha tokko hin beeku. Wallahi hin beeku sorry. Maal jechuu? Yeroo baay'ee ootan tarbiirratti yaa'u. Maal jechuu? Oromoon isaa Observe. hin beeku wallahi. Yoo footoo Faayidaa waan qabu. beektu. Footoo yoo agarsiisu waan beektu. Hin beeku. Taa'ee danda'aa hin beeku. Ani haa Hin beeku. Foto itti mul'is beektii si jedhee awwaala si jedhee bara. Beektiyyoo si jedhee bara. Observe nama kana beektu. Hin beeku. Ni Taa'ee kana bareedu. beeku. Ni fokkatamu ni bareedu. Katastrofa. Maal bareedu? Hin beeku wallahi hin beeku. Okay, wait. This is that. Okay, observe nama ishiin beektuun barbaadee agarsiisa. So nama san siif himtu. Okay, taraan ta'u obseeti. Okay. Okay. Riiti achi galagali. Okay, namni agartaa? Ni beektaami? Era maqaa san dagadhe. Maqaa isa dagadheera garuu barreessaaf intiniidhaan hin argisiisa. Okay, garuu gochaan itti agarsiisu ni beekta maqaa rakkoon qabu. Yaa. Okay, as galagali riiti. Akka ayyee itti agarsiisa amma. Achoo laal, obsee. Jaafari. Jaafari. Asii nuti siyaa boqqolloo wanti ta'e yaa ani maqaa isaa ani maqaa sitti ni beekan. Jaafar. Jaafar kan Oromoo kan sana adii. Timtee bar. Kabiimo. Timtee bar. Kabiimo. Tyson. No.
Taisan mare Taisan? Maqasa degedhe baanumtu. Muhammad Ali? Okay, namti chawani kana cha. Bihai ziza kana fa ko gura san. Bihai ziza man. Maqasa ile degedhe ka wani guracho jine tawra dare tin foto ere tin nyacha bae nasin kayre. No. Kun beekama isa duriiti barre jechuun maqasa degedhe bile. Ande isitti mee haa shino Muhammad Ali da Michael Jackson. Meet. Allahu akbar imbennu imde akkamitti wala. Commenti dubisa. Jamsino. Jans. John Cena nih kak. Bismillahirrahmanirrahim. Ring nanya tuh ring. Ayya Allah. Wallahi sampai kabar maqasa degedhe. Ayo toh. Ambok serai udah itu cara. Kumpul jadi box serai gitu. Warna fight ini. Okay. Okay. Ready taranteti nafsi. Amma nama kana lembe tu kana andin shin. Opsi chikalagal. Ani Oromoo keessa qabsaatu Oromoo baay'ee beeku Jaawarrii fi Baqqalee Garbee irra dachi. Kawan gua sini. Lalu ditimi. Baca ke sini mah. Ya? Lalu ditimi. Wallahi billah zakar tu lalai tu tempe itu sini. Awal di sini. Amma imbe. Wallahi ini itu jangan edit mah. Opsi nama kana beta. Namicha kana maqaasaan beeku malee TikTok fi Facebook irratti hin beekan kanaachi. Maqaasaan beeku? Okay. Maqaasaan garuu argina hin beeka TikTok fi Facebook irratti argina. Hangaasa Oromoo itti qabsaatetu itti sarratti. Opsi mana nama kana si. Ani dhugaatti hin beeku ani baay'inaan waa'ee Oromoo qabsaatu midhaan hin beeku. Opsi nama kana himi achi galgal ridi. Ridi achi galgal. Maka boleh tadi jelas maka. Maka jelas boleh tadi. Maka jelas boleh tadi. Maka debatin opsi. Goncana kersis. Debatin mana tuh debatin? Deban. Nanti debatin kau. Marta mah. Ayo Davis. Ya Bashra. Nanti berdebat dong sih. Oromo kesai mau adi kesai mau. Adi kesai. Love story. Pakainya. Sharuk. Itu abang. Hai. Ozali di video ni love story itu lete keren. Love story. Sorry Abdi. Bal sini aja wallah itu awal sih kesai cara. Oso asini watini ni ete ni cara. Atini ni yota ni asini pokok istilah tinsi. Lah kuni tak barat tinmi jalan. Kuni wani akan aku tabah. Nanti mungkabdu yorun. Baka armat tinsi betul. Lah bersana biar. Okay. Aci lagi. Opsi aci lagi. Sarari tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Itu penting kan nak? Oh, isa kan aku meneratan ya. Anda bertanya, wallahi bertanya. Ani akan sini jadi anda bertanya. Okay, ya ini 50. Aku mati nama imsa siapa? Akka berbagi tips. Oh, itu macam tips. Kena kawan. Bisa aku. Nelal sih. Kum siaran ni siaran. Wallahi karena cara aku udah lihat siaran nelal udah. Ada siaran Bashra bin Gurika. Iya, kenalan. Hak kira ya kali Ish. Du. Tadi lah. Love. Anak tidak berlah. Orang tu. Wajar lepas tu gua nasi debat cara orang. Dun jalan. Macam kasih. Anak tidak berarti tidak ada. Debat semua. Jawaban. Macam kasih apa sih? Orang. Aman lagi pak. Nala. Himmat awak dia. Dun jalan orang Jawa ni. Baqqalee Garbee. Where is? Acan. Oh. Aduh, mai baramu kawan deh.
Oh my God. Awal mana akan sinjana respect. Sinjana juru. This is. Isa takka jechaatti poolisaan. Silaani fi akkamitti beekti beektaa? Silaani fi oguu takka maayikii akkana godhattee ni beekti ture. Ya, kali sama kali dari timera. Garuu Guyyaa kana timera. Oguu takka beekti. Akkana godhee fi. Himee fi jiraachaa bara. Yaa ni beekti akkasitti sirrii. Rest in peace. Wallahi. Hace. Okay, na obsa oguu takka warra koomantii isaanii kana baasuuf hin qabaa. Okay, mee maal jetti koomantii?